جدا ما أفرانين دي مجرى أفرانين لين دي مدرو هدون تاو ولا كنا هدون تاو جرا أيه وجودون تيسي دابتي دي مدرو نما شكومو فيدي ميلا خنا كنا كقابتي نما أركي جباعل أول كقابدني دابدني دهدي يقولون أكسمة لايك يقولون Egaa ashama harka fuunee dhaggeeffattoota barii barraaqaa tub arra barii barraaqaa akkuma beekamutti diraamaalee fi wantoota garagaraa qopheessinee isinii dhiyeessuu ana ibsaa bayaan akkasumas arragaa barii barraaqaa kana an jaaladheetii maqaa kana akka ajaa'ibaatti irraa maqaa seenaa qabu jedhee qopheessee an maqaa kana hundeesse garuu gaa dhaggeeffattoonni keenyaa fi namoonni garagaraa xiqqishoo barii barraaqaa maqaan kun dheeratee subscribe godhuudhaafis wantoota garagaraa godhuudhaafis ni ulfaata. Barreeffamaanis barii barraaqaa jedhanii yeroo barreessan sitti ulfaata. Akkasuma har'a maqaa kana jijjiiruu qabdaa jedhaniitiin karaa garagaraatiin karaa bilbilaatiin namoonni garagaraa naaf dhiyeesse. Akkasuma har'a maqaa kanarratti istuudiyoo OTN tutti studio sanitti dhufeetiin maqaa kana hundeessuudhaaf asitti keessummaa tokko keessummaa ajaa'ibaa isinii afeere. Karaa keessummaa keenyaatiin isin dabarsa gamanumaan galatoomaa nu hordofaan afeerraa tiyya. Baga nagaan dhufteen siin jaa. Baga nagaan dhufteen siin akkuma beekamutti arra afeerraa keenya qeebaltee nu hayyamtee jijjiirama maqaa chaatiin nu qeebaltee hundeessuudhaaf nu gargaartee gama keenya dhufuutti hedduu galatoomii siin jaa. Akkasuma isinillee asitti sagantaa kana qabdanii naaf feeruudhaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa. Akka wal barattu dhaggeeffattoota keenyaa wajjin. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma beekamu Ajmal Ahmad Yaaqub Naanjaani abbaa chaanaala Alaa Tuubiidhaati yookaan LA Tuubiiti. Akkuma beekamu gaa yeroo hedduu waan adda addaa isiniif dabarsuudhaan kan beekamnudha. Kanaaf har'a keessummaa haariyaa mucaa xiqqaa amma daaddee yoo tokko qabannee figartee asitti argamna. Hoggaan akkana jugaa. Hoggaa jedhaman afraniin deemu jira? Amma afraniin akkanatti afraniin illee deemne muduruu hudduun taa'uu waan akkana hudduun taa'uu jira. Xiqqoo booda beektaa ijoolleen ogguutuun teessi. Dhaabbattee deemuudhaaf nama shukkumu feeti miila kana akkana qaqqabatee nama harka jajjabaa galgala haa shukkumu feeti ogaa akkasii shukkumanii akkasumatti immas aananis kana akkatti obaasan ijoolleen daftee ol kaatee deemti. Owwaa moo qabbanaa? Aannan ka warra biyya jiruuf aannan horii jalaa owwaa san gartee mii owwaa san ka biyyaalaa jiruuf ammoo aannan bawdaraa jira aannan dhukkee jechuudha. Dhawanii? Niidoo jaanii beekte isa san dhawanii obaasa fedha. Mucaan suni harma gabaabaan dafee ol kaa'e jechuudha. Ol ka'ee deema guddatee jechuudha inshaallah. Kanaaf gaa hoggaa akkana jennu mucaan xiqqaan amma lafa ol kaa'aa jiru kuni akkuma beekamu aannan fedha isin jennee turre shukkumuu fi harka qabuudha fedha. Kanaafuu akkana jajjabeessuun keessan shukkumuu keessan bakka diimsan dheetanii subscribe tuquudha. Akkasuma gartee ol qabdanii dhaabdanii daaddee godhuun akkasuma like godhuudha. Bifa kanaan yooniif kan oggootan taate mucaan xiqqaan amma lafaa ol ka'u kuni amma guddatee bakka dhiiraa dardaree bakka san gahaa jechuudha. Kanaaf gaa daawwattoota keenya mucaanis maqaasaa asumaan isiniif moggaasna duraan maqaa ni qaba maqaan bas ni dheerate ni jira miti kan maqaan tafaa'uu lafaa toluu maluu dhabaa nama garii beektaa guddima keessa kan maqaa irraa jira tokko jira. Haatifaan awwa mucaan farrisaadha maqaa kanaa ta'ini. Hoggaa maal balleessifaa hoggaa nama dhahee fa'aa hoggaa nama waa hedduu jira. Kanaaf yookaan ammas dhukkubsata ba'a. Lafumaan ka'uu lafa tana tura. Dhukkubsatee rarradaa'ee fa'aa deema beektaa. Kanarra oguu ka'ee mucaa kana maqaa kanaatu ittiin ta'in jaan tokko tokko warri raagu beektaa. Raaga sana illee nuti nayyamnu. Warri akkasitti raagu sana akkas jaan. Maqaa irraa jijjiiraa mucaa kana fa'aa jaan ni beektaa. Wanni ol ka'uu deef kana jaan. Kana fa'aa tarii qabaachuu malaa nuti gaarra irraa ibsanii illee taanee harkamuun tarii ni mala fakkaata. Kanaaf mucaa waan ol ka'uu deef jecha tarii maqaanis itti dheeratee maqaanis irra guddatee maquma xiqqaa tokko gartee hogguu sarchi gootu barbaaddus hin dhibne tokko laata. QALLW gootetuma O goota kanaas tuubii itti daataa gahee jechuudha. Vaayinii itti daata jechuudha. Vaayinii daata FBI
NE akkasuma ida'amee hangasuma khalaas baran kiyya kanaatu tuubii dhaamee duubne kanaafin bara tuubii sanitti. in gabaabsite xiqqishoo akkasitti illee yoo dheeratee xiqqishoo gabaabsanii Gabaabsitee? akkanas harkisanii haadatti dheetiin harkisanii Amma ati gabaabdumatti qalloo tuubii yoo jettan ni arkattan jechuudha. akkana hoolaa qalloo tuubii jechuun sabskraayibii barii barraaqaarraa karaa qalloo tuubitti jijjiiramee jira. har'a kan waliin ta'u jijjiire abbaa alaa ALA tuubiiti gamanumaan Akka mucaa daaddee jechuuti dee lafa taa'u san guddifta. hara daaddee akka gootan daaddee irraa gara dhaabbatee gara fiigutti isin wajjin maaraatoonii akka ce'u akka gootan asumaan kabajaan isin gaafannaa. Egaa akkuma isin jenne leenqi isaatis kan isiniif kennu ta'a alaa tuubii jalaa arkachuu dandeessan akkasuma viidiyoo isaa yookaan ibsa orgoonas kan arkattan ta'a jechuudha. Kanaafuu mucaa lafa ture waan ta'eef ka'uu didee akka ijoollee aannan dhabdee waan ta'eef aannan sadiitti godhaa shukkuma akkasitti mucaan san akka lafaa kee deemuu jennanti. akkasii like subscribe share godhuu hin dagatinaa hedduu galatoomaa isin jaana haga qophii teenya karaa itti aanu isin deebinutti galatoomaa isin jaannaa. Ulfaadhaa subscribe godhuudhaan mucaa akka taate godhaa manna jirra. Ani sagantaa tokko deemu. Bye bye.